سيجي بهنجاني جيرت راملا حيتنا تريفتي إبيت جاللا An sugar daddy dabar. ilman arganne moo ilmu moodin hi Ilma maaliif hin arganne mateen anaseeta. sadiin iyyuu maanu ilma takkatti bichaa ilma aslii jennee piroofaayilii kaanaree isaanii illee as fidi Maaliif amma fidaa hin fidaa yeroo baay'ee ani kun doktora ta'e doktora kun waan natti hinaafaniif ilmaan kiyya sunni namni hin beekne immoo diina kiyya osoo isaan hin beekne morma irra haa darbanii qoyse warra gurguddaa ijoollee waggaa 15 14 qaban. Maa rabbiin dhugaas yaa godhu soba sitti fakkaata? nama ta'uu danda'a waan keemma maaltu amana wallahi sodaachisaadha wanni kee Ililii sagal. atamma yoo injifatte naqaxxaa taaree boorakii Maatii dura dhiise isaan profaayiliin maatirraa ka'e ililii sagal. rabbuu nan dhiisu boorakii yoo itaan siin jedhu kan rifatee rabbuu Maa rabbi rifatanii hin sobda malee amma lafaatti muudii qabatta warri na jaalatta. abdulwahab shukran habiibi Abdulwahaabii kun si jaalata akkam miira keessa galee. wallahi ameerikaa si fidanaan jedhaa yoo rabbi naa laaffise du'aa inaa godhe Namni guys. In deemtaa ta'uu itti simaame. why not yaa fi ameerikaaf jecha hundan hin kafallee hin jiru Guys amma hamoo yaaddu hin adaba. Amma yoo mo'anne hin adaba kaayisiin lama namoota hin adabdee bara. please akkuma Dabillo. Dabillo wal gargaarame. dhugamannaa dabdaaree akkamma yoo namoota Simoonan inshallah si adaba oo Simoon. Inshallah. adabbii kee himadhu dafi Suuraan qabu maaliif Simoon taaftaa goraan jiru namni kumaaf dhibba tokko calqiseetuma taa'eedhaan. Taappii yoo gootan meeqa taana guys? Taappii qofaan adabuu dandeenya bara. 3,200 taana 300 taana. Hundi keessan yeroo sadi silkii kan godhame yeroo sadi wallahi silkii dadhaa. kinkameera fuulli na ho'aara adabbii asin hin beeytaniisi asliin keessa koo beeka waa baay'ee haasa'uu danda'a as gubbaadha An garuu ijoollee baalee keessa baay'ee si jaalladha. habiibi waaqni si haa jaalatu numatu si jaalataa bar nu jaalatta Beeydaa garuu akka si jaalladha. wallahi hin beeka sirritti beeka akka hin jaalatu Duuba maaliif garaa na guddaa kana maraaxaa gandaa halkanii biyyaa faasise. Mooraalii walii eeguun hin ta'u. Isne bar wal blog goone amma jalqaba amma blog gari naan jedhina adabi blog godhaabbo Koomentii barreessaa jira. dadhabsiisaa raas gala Guys, faaya ani kasiin jedhu ati koofiyyaa argitee beekta koofiyaa ofirraa baasuu si wayyamoo uf ajjeesuu si wayya osoo jaaniin uf ajjeesaa hamsa. wallahi jedhe Dhugaa rabbi. atillee argitee hin beektu Hin agarre wallaahi. maaltu as keessa jira duuba Fanjii wayii achitti qabbaramuun waggaa koofiyaa irraa baase. Guys, timing. bakka adabbii kee himadhu adabbii kee himadhu namicha Yoo fira qabaatte biyya noon qabu adabbii tokkoffaa. Maal adaba koomentii jiraatti barreessa. Koomentii keessaniin adaba. Adabbii akkamii fudhatta? Dhiyoo kana biyyan galle sila akkamii deemite? torbaan takka taa'ee deebi'e
ايش ادبي تكفى إيه؟ فريندي كي كجل كبا دبر ما سر رافو ate akkam takka sir rafuu ate natti Yoo qabaadhee yoo qabaatte moodu akka gaafa dhaladheeti miila kiyya lamaan jidduu dhiirri hin seente rabbi adagaa konkolaataa natti haa buusu an dubrummaa qabatte kakate miila kiyya jidduu ee dhiirri miila kiyya lamaan jidduu hin seenne an dubrummaa qaba rabbiin adagaa konkolaataa natti haa buusu jette kakata miila dubrummaa qabaatte no nama wajjin waan dalayneef miila kiyya jidduu waan biraati ba. ee dubrummaa qaba jette kakata yoo dubrummaa qaba Yaa okay. Kuni waan salphaadha hin jedha sila ta'eef atillee dharaan nu kakachiistee waan badaara nu geessini adabbii biraa dabalama. hin qabdu Hin kakadha jechuun hin kakadha nan kakachiisin jechuu maafi malee hima kakadha. Asli akkasin nallaalin hin kakadha. Hin kakadha. Hin kakadha. Hin kakadha. koy taappi godhame gahe koy ashitti hin kakatini ati amma gisee dubrummaa qabdaa namni siin jedha ibn anaayyuu miti namni ho'i keessa si jala jiru sitti dhufee hin qaba gisee jechuun sheemin si qabu saalfattu Salphadhu nama na gaafatee hin beeku namni akkasitti baay'isoo. noo taatu amma keessa osoo si jala jiran dhufanii ashitti dubrummaa qabdaa osoo si jedhanii gaafatanii saalimu tokko malee osuma xiqqoolee sheemin si qabne jettaani Namni na gaafatee hin beeku takka namni wal jaallanne waan akkanaa qabda jedhee na gaafatee hin beeku. Naa jijjiiru. ati amma hin qabdamoo hin qabdure haaqiloo Yoo hin manguutti qabullee jedhu uummataa waliin na buusta. Yoo hin qaballee jedhu uummataa waliin na buusta. Naa jijjiiri sadi naa jijjiiri keessaa filadhaa bullookii jedhe. Maa durbummaa irratti geesse waa meeqa osoo jiru wanni gaafatamu. ajaa'ibaati wallaahi Yaadanni. Bakki yaadataara. dhugaa waan qabdu fakkaatti jedha gariin sin beeku jara miskiin Taaptaap godha ammata taaptaap godha. Dhugama ta'uu danda'a wallaahi. Ati ilaaltuuti. okay nama dhiiraa tokkotti bilbilii si jaaladha jedhi jala jedhe Masalan eenyu? abbaa feete nama silkii isaa qabdu dhiirumaa ta'uu malee abbaa barbaada itti dawwali baay'ee si jaaladha jedhe baay'ee jiru dhala sagalee fakkaata Namni bilbila isaa qabu hin jiru dhiira ta'e. akka Wallaahi hin jiru namni bilbila isaa qabu. Bilbila dhiiraa tokko hin qabu. messenger and anything dawwal dhiirumaatti haa dawwalamu malee waan Qabu ka barbaadu bilbila bira. hin qabdaa dawwali erbe iphone wayyo kan oliga ofteessa go No, wallaahi hin daladu siimiif keessaa hin qabu. no waa ifaa asirraa hidhadhu dawwalii qabda Habiibi wallaahi kun simpiliidha garuu hin qabu. bakka ati asumarratti kokkolfiteetiin hamzaa miira keessa galchuuf seenteeree kaa dabbii fi qophaa'in si jaaladha waan biraa waan ta'e malee Miseenjarumayyuu hin qabu. Kanaa bara ani bara hin kakadhoo isa waa'ee durbummaa kiyyaan kakadha siin jedhu soba seete. Dhugaaf siin jedha bara. Taaptaap godha ammata taaptaap godha. Eenyuti yeroo ta'e nu wajjin dabarsitare gisee laayiviin dhufne gisee dalagaa hin qabne kabiluu dha ta'u Namootuma waliin nama baay'ee waliin. Mucaa kenna san paayileetii san fa'aa waliin as achi deemu. As Dubaay jiraatu. ayyee isatti dawwaleetiin doktor asli waliin jirra maal itti dhaamata jedhi Mobaayilii chaarjii hin qabdu malee isatti hin dawwala. chaarjessi Adeemee maal taate? chaarjiitti gaa'ika irteenne eeyna Bararaarra biyya wayii. okay adabbii sadaffaa sirba jaalalaa tokko naa sirba akkana mana jaalate Kana hin jettu kana. sirba waaritee sirba muluu baqqalaa faa yoo ta'e hin filatama koommee kaarrolee koomala naamadi jedha yoo sirbitan yoo sammuu keessaa qabaatte sirba bareedaa naa Hamzaan nu bilbila. Kororimaa si sirbu sirbi. sirbi
Kororimaa tiyya kororimaa wanni lafa baay'uu hin guddataa kiyya garaan simaaf naarifataa kororimaa warri asii gadi kororimaa miisiraa daysisaa kororimaa jaarsi maanaan bahuu kororimaa jaartii taamaarsisa kororimaa lakki maana bahii kororimaa biyyeessi nyaachisaa kororimaa tiyya kororimaa. Wanni lafa baay'uu hin guddataa kiyya Sagalee bareechika. Sagalee bareechi. kana caalamoo Xiqqoo sirriitti miira keessa nagalcha. kootu karaa ganda kennaa wala garreetumaan deemnaa sila hawwii waliin baanuu walan mannee takka teennaa laancaa sukkaarnaa gaayii anuu muraame sukaayii an kan bira hin barbaadu atumti meenaa sifaayii. Kuno amma reefu onneen atuudha. Amma reefu sirba ergaa qabuudhaan sirbitee hamsaa garaa kuutee. Hamsaan na bilbilee laayivii irraa na baasuufi. Biloo godhi. Maa qixaatii sanatti hin kenninan biloo godhaayyuu. Elellee 14 akka inni na abaaru barbaanne. Miira keessa jedhamaan jedhe guyyaa kana. Baay'ee jaallatama. Wannaa ta'uu hin danda'u. Saadamni waraabaa jira gab jedhe. Siyyala jiraamaa? Yaa. Naanu. Qaishtiiko, how are you? Bannaatish mucoon takka ijoollee arsiiti Ameerikaa kana jirti naanu jedhanii baay'ee jaallatame naa jala jedhee asii nama gaariidha jedhee. Itti himuun na barbaachisaa? Miseenjara isii sarchi godhi naanuu tufaa jedha. Naa kana na didde. Ati maakata Ameerikaatti tolrarraata. Numaas jirru waliin ol guddachuu yaaddu. Achi peestaala alatti siirarraaste doktora Gudii gooti. Taaphaaf godhamu. Diyaaspooraan qabbabne saniif duula qofa nyaatuun na dabbare karaan bargarii ce'u. Garaa hiitesti takaagana wallahi warra Awurooppaa kana hin hawwinan sitti meera. Peestaala ala sii keetti. Lek inshallah feestaala miti yoo feete anallee waliin keessa feestaala keessa keette ala haa keessa. Ardi Ameerikaa irra naa keettu malee. Guys, devil. Naanuu ije ala na keettaare. Taaphaaf godha. Devil. Maftu'a. Kunoo yaa'anii dhufan warri Ameerikaa. Aakilaw. Nam takka hin qabnu Habiibi. Naa kadhattaare. Yaa rakkoo hin qabu kuni waan guddaa ta'eeti. Maal jettaame? Dubartiin si dudduun jirtiyyuu. Na ajaa'ibdee bara akkas wayiteettu. Dark. Dubartiin si dudduun jirti. Shukran. Thank you very much. Dubartiin si dudduun jirti. Ashitti. Yee bullo. Dubartiin si dudduun jirti yoo itti maal jechuu barbaaddeeti? Dubartiin ni jaalatti? Dubartiin si dudduun jirti ati arraba qabda. Dubartiin arraba jaalatti. Namni hundi akkanuma jedha garuu takkitti irraa hafumata naa goote hin beektu. Taaphaaf godha uummata. Maali jette bullo? Namni hundi akkanuma naan jedhee maqaa na balleessa amma warri dhiiraa fa'aa kanuma humnatti haara garuu takkitti irraa hafumata naa goote hin beektu. Ilaa amma reedi nu jaartii lama qaba laal na bira argitee miti. Kunimaa irraa dubartii reedi durraa. Reediin baay'ee gaduma jedhee itti baate kaduwwaa gogamsa qotteef jedha. Sinjara jenne reediiti. Shamarran baay'ee jala jedhee. Maal sinjara ture? Wayita'inni na jana jennu san dhugamaaf na jaalatin na laata jedhee tureeju. Garuu adaa inni soba. Sanuu bara borumtaa fuudha jedhan galgala na jana janaa ture. Halkanti jana janaa ture ganama fuudhee dhageette. Dhugaas hin jedha. Guyyaa lama dura akka nama filsiiseef taanumtaa fuudhee dhagaye. Jaan maal ta'ee jedhe.
Hamza no kun orrana da fate wajin himani amma mal abdate jira jira waye Hamza kana kamin amanta Waa'ee Hamzaa bara sedini addaan baafadhu jedhaniini. Waa'ee Hamzaa wannan ziizoonii intala nama lama sadi geettu si kennine eessaan geettee jedhaniini hin heerumte jedhee jaarsasii qabatee dhufeera. Hin heerumte dhugama. inso walak Hin heerumte jedheera. yo wan bira sinjere amani inerumte o sinjere sob Noo hin heerumte anduguma sit jedhe. kuno Hamza le azjara jira duraan maali walitti dhufeenyi isaanii akka inni jedhutti Hin simannee ababa hin simadhee ani simadhee ababa reediin jaartii ofiitii qopheesse moo maalii wayii mana isaatii fuudhee kennee fi burcuqqoo keessaa baasee asliin faatiyyuu na bira dhaabattee jirti yoo barbaadan gaafadhaa jedhe. Dhiyoo tanan argine wayita inni qalamaan laaseenu. reediin jaartii qopheessa inni haadha faadhati kenne Akkas jedhe wallaahi akkas jedhe. Naan hin beekinaa jedhe. maaliif biroo goote gurraacha Eenu? gurre naanumaa biroo goote Na? mucattii giiftii naa kennaa turte biroo gora banna Biloo godha. Maashaallah waan gaarii dalagan. ka biroo na godhallee maa biroo goote ante maa hin fuudha jennaan hin hafte jaalallee teeti koomenti godhi bannaas rabbi jeeri dhiiseera bakka si dhiiseera maa biroo goote laa ilaaha illallah mucattii annaa kadhu siin jedhe mucaan hiriyyaa kiyyaa biroo goote hinaafaan hin jira edhaa warra ameerikaa mullee ni hinaafa Jara malee eenyu fayinaaf? Dubartiin barachi baanaan jaran ganti. Wallah anuu namicha tokko amma janajjoonii Ameerikaa bahuufi. Zamoona asaanaa kana keessa yoo rabbi naa laaffise inshaallah. eenyu maqaan isaa Namati beektuu miti yaani nama manni beeku janajja maati yaaddu. Qaab tokkotu narratti duulchistani. ay naanuu miskiinatiyyaa isheen itti godhaa baase natti fakkaate baaftee gurre baaftee Oh. Thank you very much. Faisal Haji. Shukran Habibi. Shukran ulfaadhu. maa biloo goote dura naanuu yebannaati shimaa gurraacha bilooksi godhee bar ini qoonjo Taaptaap godhaa akka nun injifanne. naanuu ko maa bilooksi godhe gurmaan Eenyu obboleessi kee? dabil maa bilooksi godhe Taaptaap godhaa. gurree bilooksi godhe ansi fuudha jennaan sitti natti hinaafe si jaalata Shukran shaffina. gurraacha bilooksi godhe dabil Faisal. Okay, obboleessi keeti Faisal waan giftiin. mucattii akkana bareedu kana bilooksi Galatoon godhe dhaabannaa Faisal. Obboleessi kee ta'uun si jechuu miti. Waan hin jedhu dhageetta gannamicha. Namni wayii giftii naa kenninaan obboleessa kiyyaa barka giftii si kenneedha. Namumatti rafaa. dark Magnifico. Wallahi jalaa miliqa. Thank you very much. Faisal Haji jabaadha. Haftaamidha shugardaar yaa jala jani. Ka giiftii sii kenna dhuguma haftaamidha jala jani Ameerikaa jira Faisal. Qooyi asirraa baheetiin keessaan hayi jedhaan. Fira ta'uun ooltanii bar soddaa jeneraali. Jeneraaliin firooma qabdanii walitti. Jeneraali. Kabir eenyu kabaaroo jedhu san. Hussein. Okay. Yeah. Yookaan.
Durbicha kee ta'uu oolu faayidaan kun wal baradhaan. Nu ijoollee babbareeda qabna. Nutti dhalateera baniin Adam hundi. Dubartii Adabinaan jedhaa jirani kan adabbii fudhu kan. maalii wal qixaa amma kiyoonee injifattee adabii fudhadha. Qoda daqiiqaan lamaa dhumtu. Kan adabbii fudhan jee. Maarree koo kadoon dhume. Yoom dhume taphne abiiftiira. Rahmata rabbiirra. Furaat. Guys timing amma nu mootii namni dhufee. Maal adamuu fisila. Amma Simoonan. Ka fikirii haa ta'u taphni kun bullookii ka fikirii anaaf si duruu wal jaalannu hin beekta. No ani si jibbeera. Ergaatti dhiirota maraaxaa yaadamuu eegalte si jibbeera. Wallahi jaraatu natti dhufe malee an takkatti jaraatitti hin deemne. Abbaa godhaa'u hambara siliin sodaadha lubbumaaf sodaadha wayita garii. Maali? Ansi adabaan jiru bar. Beek akka harkanarra qabaa jirtu beeke taphni kun tapha fikirii yoo ta'e suuraa akka. Waan si jaaladhuuf harka sirra qabaa jira si galaaree fiqiidhamu. Ati yoo akkas ilaalan istaayilii keetti istaayilii ijoollee magaalatti malee faaradha bar jaaladhamte. Naagalee. Adabbiin irra ta'uu isaati am. Garaa fi adaba. Maaka amma faaraadha naan jette adabbii miti. No akka ati fiqirii hubattuuf waan si hidhaa jiruuf waan si jaaladhuuf ta'u akka barattuuf. Ayyee. Na injifatte bakka adabbii keetti kufi. Wanni dhufu hin jiru amma booda. Maal adabu koomentii godhama. Koomentii uummataatiin si adabama. Maaliif erga geemii taphachuu dhiisee ture beekta. Hin dagadhe adabbii. Uummanni gara laafessaa uummanni waan takka jechuu hin danda'u beeka. Asliin taphatta osoo dhiigni islaamaa jiguu dura eessa dha gisee handaaqaa godhaa ture. Dhiigni kee haa jigu hin jedhu. Faara. Maal as jala deemte? Adabbii keessan as jalatti miti gahii maxxanise. Isa gahii matu uummata koomantii garasiiti. Maa cabacabne sin as jala geette? Adabbii tokkoffaa. Yeroo shan kaatee mana keessa achi deemtee as deebita. Shan. Laaluu qabna jedha. Yeroo shan deemtee deebita deemtee. An surree ofirraa qaba akkamitti deemee deebi'e? Wallaahi. Wallahi qamisii godhadha. Maa surree godhattaati? Mee kabara fi qaqqabi. Adabbii lammaffaa. Yaa surree ofirraa qabu mujaam qamisii abaayaa godhadhee akkanatti hin taa'u. Mana keessa hidhaa surree godhattaa? Surree godhadha maa kun waan haaroo waan jechuudha. Godii bara. Ani intala musliimaa ni akkamitti surree godhattu? Badde taa'aa jecha maaluma abaayaa uffadhee taa'u qabu mana keessa. Dhugaa surree hin qabdaa mana? Surree hin qabdaa? Yaa surree caala baay'ataa yoo uffata kiyya. Maal irratti hin argirreen? Maa uummatatti hin argisiisu kaa surree garuu ni godhadha. Mana keessa godhattaa? Asli waan gaangaa. Nana tiyaa kennu min ta'e qabu mannaata. No dhugaa rabbi waan surree godhattu sin ta'e waan. No surree godhadha. Binti muktarama wayisisee yaa nama bakka rabbi Yaa karamummaan surree godhachuuf narraan badu surree godhadha. Wayita uummatatti as bu'u bicha shaarbiin onarra bu'a shaarbiin onarra bu'u bakka biraatitti. Bakka qamisii kee bareedaa san godhu ka xiqqoo mul'ii kana qabsitti as jedhu magaalaa feesbuuk irratti barree gaddaa dummaraachaa waan san godhu mana keessa deebi'ee ka'e. Qamisii godha. Taattaa godha. Sana adabamee aan hin baha. Yefiqirii taphanna amma bulloo kiyya. Lama. Sadi. Inde? Aha. Koi! Manni As jikka. dhufteeni?
ما دو بندم تاك فرس غاري غزي دم تو سي اتش دم شغر غلي قطتا من جيكا والله تركان في لمن غو تكلم كل دوم تكلم دوم تكلم دوم انا بيكو من جيكا لبيت مكا مكدا سنچي koy música ñara kirari san filme maraken kirarin kayenut ende leka ka artist ganan ende nasir biekali indemini nasir kolegal indemini Ifatin ke rume ko asgara galla. ayo ida intale ganara tareyo Uff. Datin barka birana kan qabdu yoo na inji fatte si sirba. kajalala nasir kesuma kaitensi mata Sirba eenyu si sirba. Ambar mudi af mana ka damale dahe beeku. Wallahi wali mbere mamudi mara kadare imbareedu mana rawada suuqa. imbare da wallahi Imbare naman nabi firqanyaa ki akadur tantu nabi. ka fridi sumu ijoolleen baay'een na gaafataa turani bar beekan si gaafachuu madaa sittiin kaasu jedhe ijoolleen baay'een koomentii irratti na gaafataa turani madaa sittiin kaasu jedhe callisanii gaafanne Ya satu nabi tetu. maa wal dhiiftan garuu rabbi maa wal dhiiftan Amala qaba. amma yeroo tokko tokko isa yaadduun boottuure No mboyu yo inni boye male. wallaahi Wallahi. abdii kutatteera Ya sure. Dua abda. eegaltii bisaatu ima namni adda baafannas shoomaa sittiin dhagaamina ishii No rakkoon qabu natti hin dhagaamne. hayaa taasisish onne inni si madeesse san dhiira si fayyisu rabbi sitti haa qabu ashittiin silaa Fayyisee jaartii lama namni fayyiseera bazoo jechias. amma ati raastaa akkasii firiisa wajjin turtee yoo malaaxaa kana jala jamtu si gammada bari nu dhiira malaaxaan jala janii Waaqatu natti rifate na fakkaate I don't know. mooraalii keetiif gaarii miti yoo duraan firiizii kana wajjin turtee amma malaaxaa kanneen wajjin deemtu gaarii miti. Dhugaadhas nama hedduun naan jedhe. Katashaalee maxan waan irra guddaa amma sun duraan joontiraadha miti yoo dandeette isa akka shurrubbaa jaalmarroo kana qabu ijoollee woboo kanneen yoo ta'e amma ka rifeensi illee ka isaa caaloo ta'e hin marraxaan baayoon kalikki isaa qabu si wayi malee ofii gadi naggaadhu jedha amma duraan goofaree akkasii firiizii akkasii wajjin turtee amma malaataa akkasii isaa nutii fi akka hamzaa kana jala jentu ofii gadi naggaadhu jedhamu. Really, I am sorry. Don't worry my brother. Hamza ayirin sirratti qabame ka. Hamzichu ayirin sirratti qabame ka rabbiin bara. Rabbiin rifeensa karaa wajjin si rakkise. Garuu Hamzaan kun malaaxuma san bakka malaaxaa san dunne malee bareedaa wayitii bara amalli isallee nagaa. Yaa bareedaadha. Wallahi Hamzaan bareedaadha baay'ee. Hin bareedu qumatti akkasuma qabama wayii nuuf dheeressa. No qomati akkasumatti qabaa chestii kana qaba isin shamarran chestii kana jaallatan. Bakka rakkoon isaa takkitti rifeensuma ganamaan irraa dhufu. Yaa rakkoon isaa lammataa ammoo tokko mana keessatti suuraa fa'a. Maa kolfita wallahi dhiyoo tanatti beedadhabe. Suuraa mana keessatti tokko ariite. Maama kaayiroo magaalaa miti magaalaa fooqii hin qabdu bishaan hin qabdu baara hin qabdu. For sure hin qabdu. Wallahi iddoon bashannanaa addunyaarraa beekamaa asuma. Yaa siyyuu turistiin achi dhayti.
So maaliif mana keessatti suuraa fa'a kophee godhatee zuuriyaa irra deema. Mush haraam. Rifeensa dhaabsifnuufi. Baay'ee rifeensa namni kennaa bakka bu'ee baay'eetu innummaan haa qajeelu malee. Turkii finna ka jedhe nama baay'eedha. Innummaan haa qajeelu malee. Wannaa naan jedhan beektaasli. Hajjii baranaa tana haadha qabatu. Achuma mataa duubaan irra jiru sanillee haa haadatu zambii ofirraa qulqulleessu achi booda gara waan jirutti cina jedha. Fuultaqqee. Waan agarqaa dalagu zambii ofirraa qulqulleessu. Kadhaaban deebi'ee margumaa. Kadhaaban deebi'ee margu. Ka isaan margu jedha namni gariin keessa beektonni isaa faati ka isaa inumaan yaadamuu naan jedhe. No, ka isaa hin maramne ka isaa qitu dide. Ka isaa yaalamee hin dadhabe doktorri. Hin soba. Maaliif faamsaa jedhareen? No. Walitti hinaafti bari jarrillee lamaanuu mala haxadhaa miti. Ka doktorri dhaabbachuu hin danda'u jedheen ka isaa. Hamzaa naga ammaa wanta hongoone. Abduuseen namzaani ta'uu dhiisii jedha. Abduuseen rammoo hamza mamalaataa sanuu wayyaa bara. Abduuseen koo akkamitti hin fuudhiin haga ammaa yookaan dubartii waliin illee mul'atu. Amala qabaa mucaasu. Wajjin baranne iccitii doktoraan baatu waan amma waa'ee abduusee kana haasayuun natti hin tolu beektaa maaliif waliin biyya chaayinaatti baranne waan ta'eef. Yoo nuti doktoroonni iccitii walii kennaa dhayine eenyuun nu eega jetteeti. Nu warra as keessa jaasa soqataa irraatiin beektu. Abduuseen garuu siingiliidha. Fuula irratti garuu nama furdatu fakkaata. Tapha dhumaa taphannee addaan deemee nama qaqaltii keessa nama jala taalee irraa faadeeme. Abduuseen siingiliidha. Fuula irratti garuu yaaddessaadha haalli isaa maaliif jennaan gabbataa jira borcii baataa jira ati dhiira borciin jaalattuu mere borcii qabdu yoo waan sarsaa irratti walii galuu dadhabdan malee siingiliin qulqulluun waa duuba deemtee ittiin boonne kaayiroo keessa kan jiru isuma qofa toowwan Ilma qabiyyee yoo jaartiin ni kayallee qabaatuu baatan fireendiin qaban hundi isaaniitu. Maashaallah. Ati yoo agaruma mara heerumaaf karakkattu taate kaayiroo heeruma mara jette osoo abduusetti heerumtee nati ture. Dubaayin fidaa bar. Dubaayin fidu yoo taate hamza masii wayya. Akkamii dubbiin Dubaayin fidu yoo taate hamza mooyi. Maaliif jennaan amma Dubaayi yoo taate koonsartii baay'ata beekta. Hamzaan bakka koonsartii bakka daansii kana jaalata wajjin suurtan gandarra olii gadi hoteelarra. Habibi yoo kofiyyaan irraa bu'ee taasisu manni na kolfee hoo. Wallaahi daldal qaba uummata Oromootiin gabbayee rifeensa ofii agarsiise yookaan immoo yoo kofiyyaan tasarraa bu'ee ati uummata Dubaay wayitanii danna sun argine kanaan dura. Wallaahi waluun. Abduuleen sa'aadii deebii afur rafuu jaalata beekta bakka walga'iitiin tolu. Hamzaan koonsartii jira, sargii jira jennaan kaasuun barbaachisu jalan tartu. Nashaata qaba jechuun gargaariidha. Siin jaalata akka sareen bakka sadaqaa argitee fi Hamzaan sargii koonsartii argite akkama. Yookaan xiqqoo feemasii taanaan deddeemuu salphate malee duraan fa'aa iyyaafatee deema. Amma feemasii taanaan haga itti himatanii eeguu eegale malee duraan gaafa fammasiin salphaa iyyaafatee deema. Guys, Ulfaadhu galatoomne. double guys, double.
Ana dhabar hadha yeroo jalqabaatiif si waliin taphadhee namni giiftii naa kenne baay'isoo. Booda sharafiitiin hin naa kenne ishee fidi mana cufii kootu sharafi naa kenna qatii. Nam tokkoon kennin galtii mana reetiitti naa kenni taasif faartaa ishee. Yeroo jalqabaatiif namni hadha naa kenne. Nama doktora waliin taphatee wayya. Habiib. Eessa lachii galatoon ulfaatu. Wallaa amma osoo gaddarra uummanni keenya jiraachuu baatee seeraan taphanne makiinaa deemtuu leencafaa sii kennu mala akka badaa nama adabaame akka ansiin adabneef sii kennan. Sii feemasii feesbuuk irratti feemasii guddaa kanaa miti ijoollee namni tokko hin beekne bara kan adabneef leencafaa kennaniif bara asirratti geemtaroonni. Akka badaa nama adabaa nama maaliif uummanni miira gammachuu waan hin qabneef bara akkanuma taa'ee kolfaa jira malee osoo gizee lafa nagaa arge biyyee si nyaachisa. Rabbi si baara.